nya du'aay godhiif isii qofaaf like kophatti kadhuun faadhaa jechuudha wal taati hajaan ati yaadde taati yaadin ta guyyaa takka ati namatti himatin ta rahmaaniin bichatti himatte ta yoom naataati ati jette ta guyyaa kamuu ati yoom naataati jette hadda izni rabbiitiin odoo ati gasti kanarraa hin bu'in rabbi si haa taasisu izni rabbiitiin dhibamaa nuu yaalte du'aayii barbaada jette du'aayii tana abbaa beekutu barbaada du'aayii tana namni hundi hin barbaadu abboo hajaante been harkaafi wannuun itti haa ta'a wanna harkaasi qabu mar hadda furmaata waan sanii hunda rabbi si haa argisiisu furmaata waan sanii hunda rabbi si haa argisiisu waan kadhatti hadda harkatti argadhu abaartullee argadhu eebbiftullee argadhu waa afur sii godha afrasa waan rabbi hikmaa kenniisaa kennu ilma sirraa baheef ka ganaa baheef ka bahee lafa jirullee akka kenniisaa rabbi si haa taasisu akka daa'imaa rabbi si haa taasisu ilkee rabbi si haa kennuuf daa'ima rabbi si haa kennuuf waan afran kenniisaa ta'e mootii qaba kenniif waliigaltee qaba faanti teefaana barakaa haa taatu wanni ati harkaan qabattellee waan barakaa haa taatu wanti ati dubbattellee waan barakaa haa taatu qeheen ati dhaabattellee erga ati dhayxe haa ijaaramtu gandi diigamellee yoo ati dhayxe haa ijaaramtu allahumma salli namni akka isiitti du'aa isaa machuu heddanan mallee dhafa baarakallahu fiikum hagam nuu kennite isiin doktor Asli hagam nuu nayyette obboleettiin teen family da kamne jenneni di barkafune ososin niyati barakallahu fiikum situ balle si gona shin rageeti sagale ki yoda geeti situ balle si gona dage shantama sitti dae inshallah taala بالدولار حين اوكي dura dolara amma maqaki yani le dolara shantama dabalte ايه مقاحيتين ايش akkana gaala doktor Asliin bara makuma takala malle taatu erginaan jechuu hedaim be kan akka isaan nadib kino narra kafalan an fira qaba abbo mucatti hajati rabbi haba abbo hajati rabbi haba abbo hajati rabbi haba deyni sintuqin dhibeen sintuqin cinqaan sintuqin wanna kamu ati dolara 150 nu kennite abbo nama bara dhufu immoo guyyaa dhufu nama miiliyeena tiriliyeenan adda ganu rabbi si hataas nama adda madrasa ijaar nama adda haramila ijaar nama addatti nama qarqaaru rabbi si hataasisu allahumma salli inshallah sidu basi kadda shi امين Allah ijaarsa gaarii ka rabbi kennuuf ka hay امين maali beeyta akka jaarsa barbaada dari na jalu no ijaarsa gaarii harka obboleettii yaamar waa qara quba qabda he's going to transfer to you Absa is going to transfer but I think jaarsa gaafa qixxaa dhabe fuula guuraa sitti oseenuu miti jaarsi gariin gaafa qixxaa dhabe achi fuula guuraa sitti dhufa jaarsa akkasiiti miti jaarsa gaafa beelahee boottiin mana keessa si garagalchuu miti jaarsa gaafa sibiraa gadi bahe ani bar warqiitii yaadee jedhee adada bahee deebi'uun kallachisi dhungatu rabbi si haa hiru امين اللهم امين jaarsa dubartiin addunyaa irra jirtu tummuluun janaaza itti fakkaatu ka ati bichaa warqii itti fakkaatu rabbi si haa hiru jaarsa barandaa kaan I'm getting hot in here jaarsa garii rabbi akkamitti mokkore beeyta barandaa kaan illee dhaqa gaw godha barandaa kaan illee dhaqa yaw godha guurataa olee yoo ati galgala waxii qabattee eeytu onogoroon no dhukkuba jira jaarsa akkasii feenu wallaahi jaarsa gisee waan gaarii nyaatu bar warqiitiyyan mana jira an warqiitiyya wajjin isii malee gannaan taru jedhu ka adada galee bahuun asii dhungatu rabbi si haa hiru jaarsa yeroo karaa wajjin آمين آمين أنا آمين بيخنا جلان yoo are ati you karaa getting baate jealous I get so jealous too I mean Koy maay yoo iti koy tengenne jaarsa yoo ati karaa baatu gisee duraasi malee namni hin jiru jedhe gaafa si fuudhee ilma lamaa sadi sirraa argate duubatti si gatee sirraa deemuu miti jaarsa yoo deemu harka si qabate ati amaana rabbi natti kenne jedhe ilma haafiza irraa argattu rabbi si haa hiru rabbi os si haa fuudhu maayillee du'aayii tana hin ajama yoo jette dura doolaara 100 isiin 50 maqaa kiyyaan kennite 50 haa kafaltu hin godhaaf jama asli 50 maqaa kiyyaan haa kennite دعايتي mia momai dolara 50 bakka fuute fuudhinaan jedhe doktor Asliin irraa kafal isiin 50 irraa kafalte dolara 50 irraa fi silla akkasii si abazar jidduudhaan nama tokkootu bala manatti erge nama tokkootu bala manatti erge أوبسا accounting تيار بكتير سوام business accounting وان تبي كم أوفرتشون دندهو سو ما أنت ندورات بجاه نبرجر سو ربما قفتي دو دنديسن because business accounting نراهي سو وانتي قرن وان ما لك بدل it's okay khagana biragi anu matu tutu erga yokhani anun erga direct in the barsa amman tana mucha bale tokkootu mallaqanatti erge durani bale agar fada maqan isaati du'aay bareedu godi fadai dugolato misai أبازري ayya dolara 50 maqaa kiyya na dabalte
إيه مال جت ميا إيه ميا آمين جد يم Bakka jaarsaa san فانتي تلفا فانتي تلفا فانتي jaarsa hin Faanti ta'e faana barakaa haa taatu. barbaadde akka beerri biraa janaayilatti fakkaatu santu miira keessa galchee hin qabdi san. miya faanti ta'e faana barakaa haa taatu. Wanni ati harkaan qabatte waan barakaa haa taatu. Ilma afaan isaatii fi kopheen isaa akka takka ajooftuu miti. Nama afaan isaatiif kopheen isaa akka takka ajooftu jira. Ilma akkasi ajaayuu miti. Ilma udu'aa ilma khushuu'aa rabbi sii haa kennu. Jaarsa udu'aa jaarsa khushuu'aa yoo qarallee qabaatte udu'aaf khushuu'aa sii haa deebisu. Ilma yoo eessa jira jedhanii gaafatan bar inni masgida jiraa jedhan. Ka garaan kee Bukaarii irraa ammatu. Ka garaan kee Muslimiin irraa ammatu. Ka garaan kee Abii Daawudiin irraa ammatu. Kasiillee immoo raahaa duniyaa qalbii sii ta'u. Ka guyyaa qiyaamaallee ati wajjin kaafamu. Ka gaafa ati addunyaa kanarraa deemte jaarsi gaarii. Jaarsuma gaafa jaartiin irraa duute bullukkoo uffatee akka waan rabbitti aaree mataa lafa kaayee taa'uu miti. Gaafa jaartiin irraa duute jaarsi gariin mataa gada buufatee bullukkoo uffatee akka waan rabbitti wanni bahuu wayii achi eebbisa. Jaarsi qaruuteen sanii miti. Haleellee rabbii waliin nu aanse. Hadhallee rabbii waliin nu aanse isiin sitiriitiyya achi goraa janaaza isii anatu dhiqaa jedha jaarsi gaarii. Anatu dhiqa jedha wallah. Ofii dhiqee feeyisee kaaya. Gaafa galtullee waan isii irraa bahuun argan isa malee. Hunna libaasun lakum. Gammadde namaan jedha bara akkam goran tana yoo akkasitti ati imaana qabaattee irraa dheeyte. Wallahi jaarsa sirraa dhiqu kasi kafan ka shittoo sii afu ka gizee ati qabrii gadi seentulle ofiitii bu'e suqqaa sii boraasise magfiraa sii kadhatee si bira deemu jaarsa akkasii rabbi sii haa godhu rabbi ol sii haa fuudhu deeyni sin tuqini ilmi haafiza alqur'aan garaa keetii haa bayu nuu dabali jennaan nuu dabalte waan kee rabbi haa dubbatu tanuma keessa doktor Aslii soddaan kenna mee doolaaruma 50 anaan hin kennan dheengaddallee du'aa'ii guddoo godheef ka eengaddalle mana isaanii seenee du'aa'ii guddoo godheefi mee maqaa kiyyaan doolaaruma 50 naa kennani soddaan kenna. Soddaa itti dawalte jaartiin akka inni birriin ba'a. Ayyee inshallah itti aanaa ka kabiraa mucaa. Itti dawalan jarri haaraa dawalan. Mucaa amma galchee mucaa baalee agaarfaa doolaara 200 la. Mucaa baalee agaafraa amma birrii doolaara nuu galche abboo hajaan isaa haa ba'a. Hajaan isaa haa ba'a. Isni rabbiitiin hajaan isaa haa ba'a. Abboo hajaan isaa haa ba'a. Mucaa san rabbi ol haa fuudhu. Mucaa san rabbi ol haa fuudhu. Waan mucaa sanii rabbi haa dubbatu. Diimaa mucaa bareedaa qal'aa qaba. Mucaa wallaahi yoo achi ilaalan uduu afushuun irraa mul'atu. Gurbaa akkuma zaahira si bareechisa kana keessa keellee si haa bareechisu sima. Obsaa waan kee rabbi haa dubbatu. Waan obsi qabdu rabbi si haa ta'u. Rabbi ol si haa fuudhu. Soddaan haga ol deebi'anitti mabaa dubbisa. Ayyee. Yasmiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalaam. Akkam jirtan? Nagaa. Fayyaa. Ayyee dolara 100 Eessa jirta? Minnesota. Zeelii obsa asirratti nu ergikaamu. Ayyee. Haalati adi qolu waan waa'ee naa Arbiya. Haadhatiyya narraa dhukkubaa doolaara 100